السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما كفوني كم جتنا جا فيا زين جت الحمد لله رب العالمين. أنا بودي زين سكنا جت نبدين كمان إن شاء الله جت. يفهم زنورا أنت بدي تكو يا وهذا ما دلنا كنا بزنورا بدو يعني تسولا. كنا فوق جت نبدين زنورا أول ما تي كان كويسين جت. وري ما تي كان كون تاتا ناس ما نقولي ما سنقلتي فدس جت وري مو نفارا وتاتني ماتي كون كوداتي تذكر لايك شير وتذكر أوريمو ماتي كون كوداتي دوران جتام لايك كودا جستنا هذا وين كبدل في ترى يعني كبدل في مالي مالف أنت ما يمكن أسوياني مالف مرتي وفي كنيتا أسوياني مالف مرتي وفي كنيتا sababni osoo nuti osoo sababni fakkeenya namoonni hedduu tokko jechuudha tokko jechuudha osoo maayyaanni murtee kenna sababni hoo yaaduudha barraana fakkaata akkam takiyaate jechuudha maaliif osoo yaaduu ta'eedha atantamatti murtee ofitti hin kennitu maaliif yaaduudha barraa eeguun hunduu kana nama godhu jechuudha waan biraa osoo hin taane namni tokko osoo yaadne yoo murtee ofitti maaliif kenna بقى وانا متوقع تقول جت أصوياني مالك مرتفعين سببني يعني واي كان راكاتي ما إني سبب بلدي نام بيرد كيسة تفجفتها كون فجفتها كون متأجل أصلا هم بين صار ربي في ورا وججرات في أكسين تلو كانت بيكون نديم مالي فتوار من مالي إنه تور برنجر حاجة وان بين جنني في وان بين أكبر مرتسني في بيكون لنا أكسين تكوني مو نمتو نياتي سيجة تجولين جريني مو نمت ملك رانياتي سوبسني وان كسيل أرجع جريجة تجرو هلا أكثني إرت أديم ساجران وباي دمالفو لو قرنا كان نيجي تقرنا كان كاميرا تمرتك هندري تقرأت أنا كم تاجي تقرأت تمرتك نقول بيك وان تفجيتشو ولما قالتو يو حركة إسي كذا وتأي مالف مرتين كنا ما تنتم يا فينا تيتو كويسة يستلم مالف وفي تمرتي سيتي أتنتم سوى نسين في تمرتي ستوف مالي نادي مال في سي بيتشامتي وقتوني كسيدا هدو دكان دمني يادو دبر sababni itti yaaduu dabarraa maali mallaqa miti waan fedhe haa ta'u jeeqamuunni mala sirriidha mallaqa hojjettee fidee dhugumaanuu mallaqa illee kan nimciyyoon tun of kamii kana gootu ta'e jechuudha isin irraa waa baay'ee dhabdee waa baay'ee isin deemtee jirti jechuudha garuu immoo maatii isiitiif seenaa maal gooti maatii isiitti irratti maal murtii maal yaaddisiidha yookiin haadha obboleessa abbaa hawaasatu jira ollaatu jira maalifaati nuti bargaa kan bayyaa ba'u sanani hawaasa keessaa ba'e maatii keessaa ba'e maatii kiyya maal fakkeenya ani yoo kabaddalamu ta'e waan fedhe yoo kabaddalamu ta'e maatii fi hawaasa saniifoo maal yaada maaliif hawaasni sunis maatiin sunis seenaa hin bu'a jechuudha kasanirraa fi murteeffachuu maaltu nu ergee atantama yoo miidhamte nama jabaasu itti himadhu akka murteen itti siif kennamu fakkeenya namni sirriidhaan shumar kennaa garagaraa waan karaa garagaraatiin ni miidhamna waan karaa hedduudha kun inuu dubbatamee dhumu sila akka waan shamaraadha inuu dubbatamee tu inumaa heddumu jechuudha kin maaliif murteeffanna sababni murteeffannuuf maali yaaduudha barraa tokkoffaa jechuudha deeqata keessatti yookiin immoo deeqa lama sadii keessatti murteeffachuuf sirrii miti ilma namaa gisee ammaadhaan wal shawwada jechuudha jireenya isaa keessatti maaliifuu namni kamiinuu tiyyatu irra caalaadhaan wal shawwada namni dhugumaattuu namni shawwadu maali sababni namni shawwaduuf ani irra caalaadha nama san miidhaa nama sanii qofa hin ilaalleen irra caalaa ganzaba irraa nyaadha san qofa ilaala maleedha namni sun hagam miidhama jedhe hiyyaanni kakana dalagus hedduudha jamni kun tokko lama jedhamee waan dhumu miti immoo bakka itti kufnumaaf hin eegganne gisee amma kana keessatti teknooloojii garagaraa nama gorsu jira way amma ati namni hundi baalageedha jechuu dandeenya ree nuti la namni hundi kana nama baddala jechuu dandeenya la akkuma nama baddalu qabnu nama nu gorsuu fi nama dhugumaan yaada kenna jechuu hedduu qabna yaaduu dabarraa fi murteeffannu maaliif yaaduu dabarraa fi hawaasa keessaa baanii fi maatii keessaa baanii guutuu irraanfannee murtee deeqata keessatti maaliif akka murteessuun ayillee
nadhibe jechuudha. Oroonni dhugaa akka miidhamtanii yoo akka jiraattan ta'e biyya Arabaa nama yoo taate nama muraasaaf taate nama hedduutu miidhame, nama hedduutu sammuu itti dhabe, nama hedduutu fuuraa isaa dhabe. Keessaa shamarree hedduudha nu lakkaa'amee dhumaa hin dhumu. So lakkoofnee hin dhumu. Hedduutu waan biyyaa wayiif irraanfatee waan biyyaa wayiif san guutuu irraanfatee haalan taane keessa kagalee hedduudha. Waan intaane waan soosii garaagaraa keessa kagalee hedduudha. Maaliif yaaduu dhabarraa kana hundatti wanni namni kennuuf murteessuuf. So yaadee garuu kana hundatti bira murteessu. Osoo yaadee waan kanatti ofii hin murteessitu ture. Garuu kun hundi wanni ta'uu danda'eef maaliif yaaduu dhabarraayii. Yaaduu dhabarraayii nuti wanti murteeffannuuf. Amma obboleettiin jeetuni jila harkaan yoo fajjeeste waan fedhetee riifisii qabamee jira. Riifisii galuu hin danda'u jedhamee haasa'amaa jira jechuudha. Isinii galee akka godhamee riifisii so biyyattuu galee yoo takka uumaatiin isiitu sabriiraree takka rasni galee. Yoo reeffi namaa biyya hambaa keessatti hafu shaggaariidha. Warqaa eenyummallee yoo hin qabaanne rakkoo keessa seenanii argitanii maaliifuu tokko warqaa eenyummaa beetaa itti qallalee wayiitti ilaala. Ati osoo dudee biyya hambaa keessatti jechuudha. Isin galee riifki sun galuun ni ulfaata. Garuu warqaa eenyummaa yoo qabaate akka haga fedhe akkaan akka ta'e nu jechuudha. Innaa kana murteeffannoo hin qabnu. Murtee ofiitu murteessuu hin qabnu. Obboleewwan kee bakka jirtanii wal gorsaa. Murtee namni tokko yoo baddalanii karaa namni sun itti mijeeffatuu fi karaa namni sun yaada isaa jijjiiraa fi yoo nama sanitti ka dhiyaatan ta'e hiriyammaan keessanuu yookaan miidhamu ta'e yookaan walii dhiyaatan ta'e yaada nama saniidha nama jawaatti dabarsaa akka namni sun keezii biraa keessan seene. Dheentuun nu hiriyaa haqaa hiriyaa dhugaa hiriyaa keezii si jijjiiru osoo qabaatte kana muluutti seentu. Maaliif hiriyaa hiriyoota jechuun waan qal'aanii miti. Murtee kana muluu murteeffattu ture. Laakiin immoo yaaduu dhabarraayii. Ofirraan fatinaa maatiin keessan hin miidhama jedhatu fajjeessu sun qufan ilaalin. Maatiin kee hin miidhama. Maatiin kee maal ta'a jedhii yaadii malee ati nafsi kee qofatti murteessi. Maqaan addunyaarraa deemaa jettee nafsi kan ta'e galaafate. Laakiin immoo maatiin kee hoo seenaa booya osoo biyyaa baasuu baadhee jedha. Namni kamiinuu biyyaa booda dalgatuuf biyyaa bee malee murtee ofitti murteessu. Tarabbi dhuftee usilaa yoo deemte. Tarabbi bakka tarabbi hin beekamu bara bakka itti duutu. Tanamish iddoo irraanfannee miti. Gin murtee ofii kan keetu ofitti kennin. Murtee ofitti kennin ofii kan keetu jechuudha. Sababa kun osoo yaadni kan muluun hin dhufu. Osoo sammuu qabaanne kuni muluun hin dhufu sammuu keenya bal'ifnee osoo yaadne kun miliyoonni fedhe haa badu. Ati kaniin ati yaaduu qabdu maal? Ani maal keessa bee maatiin kiyya eessa jira? Ani eessa jira? Ani maal keessa jira? Maatii keessaa waan isin hin irraanfatin. Sababni nu maatiin keenya keessuun si yaadu nuti amma maatiin nu yaadu nuti fakkaata maleedha. Maatiin keenya nu yaada. Maatiin keenya akka mataan dhukkubu hin fedhan. Maatiin keenya akka xiqqooma baddalamnu inuma hin fedhan. Ni weeyna nuti. Laakiin namni akka tasaa nyaatamtanii akka tasaa karaa hedduu waa tokko kataatan yoo jiraatan ta'e murteen kenna. Namni beekaa walitti himadhu. Hiriyaa qabattee hiriyaa kan keetti yaada siyaa jijjiiru himadhu. Hawaasatti himadhu hawaasa qabda. Wanti badee sun asii hin deebu waan ta'eef jecha waan badee dhiisii waan jiru sana irratti murteeffadhu hawaasatti himadhu. Murteessii kennama ta'a. Yookiin hawaasni sirra dhaabata ta'a. Nafsi kan akka karaan taanetti banni si godhata hawaasni. Maali meeqa kamtu kan dhibamee ciisee silaawuu du'aa eeggatu meeqa kamtu ka'ee akimii dhaqee gargaarsumaan jechuudha. Murtee ofitti murteessin. Murtee murteessuun raamtaas shaggaariidha. Soo tokko yaaduu dhabarraayii. Inni lammaffaan immoo waan keessa baanii hawaasaa fi maatii keenya irraanfachuu wallaala raayii jechuudha. Kun hundi wanti ofitti murteessise. Hundarraayyuu rabbiin waa eegu. Warreen akka tasaa
keezii biraa keessa jirtan immoo amma gisee ammaa kan teknooloojii futulee jira maaltu kana muluu nu godhaa hoo maal kana muluu waan hin taasise maalidha walumaa murteen itti kennachiise maalidha waan bara na dhibee jechuudha murtee ofitti kennuun dura hawaasa kee fi maatii kee maaf irraanfattee maatii kee bar mallaqa qofaanii miti yaadallee bira jiraachuu qabda haga beetee murtee ofitti kennuu qabdu ture so warra haati abbaan obboleessi seenaa bu'aa waan keessa rabbi nu abaraaru kanaanuu immoo warri waraqaa eenyummaa qabnillee waraqaa eenyummaa keessan baafachuu yaalii godhaa ifi namaa hin galu jechuun nu ulfaata jechuudha dubara biyyitti kanaafuu annuti warri biyya ambaa keessa jiran waraqaa eenyummaa maaliif akka dhabnuu biraan agabba yoo takka akka tasaa bu'aatillee yoo jiraatte yaalii insuraansii kanaa hin baafadhaa dubara biyyitti tokko fa'aan nama waa'ee waraqaa eenyummaa kun nama dhibaa dhugaa rabbi fidina sojuuti yoo waraqaa eenyummaa yoo hin qabaanne eessaa baatee dhaloonni si eessaa waan qalaalii keessaa miti jechuudha sochi rakkataa hawaasni islaa ufin geetina abbolee wankee bakka jirsanitti of eeggannoo godhadhaa taane maal jennare nama dhibaa waan dubbatan waan kana kanaaf namni kee hedduudha ijoolleen teennatu of gattee jiraattu ufin geetina timalla qofa osoo hin taane hawaasa kee tokko fallee quba qabaadhu maatii keessa quba qabaadhu murtee osoo hin kennatiin dhugaa nama dhibaa waa'ee murtee kennachuu kanarratti nama dhibaa kanaanuu waan garaagaraa keessiin biyya keessas ta'e waan garaagaraa keessa jirra jechuudha garanaa yoo uummanni kenna heddumaa garanaan immoo yoo soorri biyya ambaa jirtan of eeggannoo godhadhaadha inni jedhamu nama hin jiru keessa shamarree murtee ofitti hin kennina kan miidhamaa jiran karaa garaagaraatiin mala keessan qabadha jaalatti mallaqaan miti nama tokko jaalattan namitti dhiyaatte yoo hin taane nala mala keessanii miti yoo keessanitti hin dhiyaatina gariin nama miidhuuf tattaafata gariin nama jaalaaf jecha kan miidhamu jira nama jikka maaliifuu sirriidhaan ilmi namaan shawwadama ilmi namaa shawwadamoo miti ni shawwadama kuniifaa jirtudha ana ofitti murteeffatina murtee maal fiddetti murtee sin akka fakkaatanii hawaasa keessatti himadhu hiriyoota keetti himadhu murteen yookaan namni sun gargaaruu danda'a hojjettee fiduu dandeessa mallaqni dhabamtus buutus waan feete taatus hojjettee ni fidda harka kee jirti waan ta'eef harka kee irra maaliif tokkoffaa fayyaa qofa qabaate taanan miliyoona miti waan fedhe yoo badee harka keetti irra jira mallaqni harka keetti fayyaa rabbi shukrii galfattee rabbiin galateeffattee mallaqanii argatte jechuudha kanaafuu ofitti murteessina karsiniin jira sumaanuu sagalee sinirraa dheeressuu jira dhiifama naa godhaadha sumaanuu turte gaarii siniin jira warra sagalee kee kana dhageeffattanii laayik waliif godhaa shiroo waliif godhaa sarkaa waliif godhaa laayikii godhaa akkana hundaa ga'u jechuudha wal jajjabeessaadha bakka jirtanii asumarratti isiniif daawwaa salaamu alaikum isiniin jira